istuudiyoowwan akkas babbareedan baay'eetu jira kana nan asirra isiniif kaa'ee istuudiyoowwan kana keessaa filattanii Qarshii tokko osoo hin baasiin baakgiraawundii akkas bareeduu fi istuudiyoo akkana bareedu haala kamiin kuno amma baakgiraawundii duuba isaarraa balleesseeti gurraacha ta'ee jira garuu maayikii kana gaa amma bakka barbaanne irra finnee kaawwanna xiqqoo shakkanii bukkeetti naanna'uus ni goona maaliif ashama akkam jirtu yeroo darbe kutaa jalqabaatiin kaapkatii irratti akkaataa kamiin viidiyoo keenya edit godhachuu akka dandeenyu kutaa tokkoffaatiin isin dhiyeesseen ture. Har'as viidiyoo keenya isa kutaa lammaffaa fi baay'een keessan irraa baratu jedhee kanan yaade isinii qabadee dhufeera. Har'a kutaa lammaffaa keessatti kan nuti ilaallu qarshii tokko osoo hin baasiin baakgiraawundii akkas bareeduu fi istuudiyoo akkana bareedu haala kamiin edit goonee akka nuti hojjetachuu dandeenyu giraayidaan tafkiiwwan akkasii akkasumas viidiyoo keenya irratti overlay akkaataa kamiin akka fayyadamuu dandeenyu isinittan argisiisa. Amma xumura viidiyootti na waliin tura. Akkuma yeroo darbee viidiyoo keenya edit gochuudhaaf inni jalqaba gara kaapkatii seenna. Gara kaapkatii erga seenneen booda viidiyoo haaraa add gochuudhaaf new project isa jedhu kana tuqna. Viidiyoon yeroo darbee edit goone immoo kan argannu isa kana bakka kanarra jira. Kunoo namoonni kaapkatiitti fayyadamtan viidiyoon yeroo darbee edit gootan jala kanarra argattu jechuudha. Viidiyoo haaraa anarra add gochuudhaaf new project isa jedhu kanan tuqa. Sana booda haala kanaan viidiyoo bilbila kiyyarra jiran akkasumas immoo akkuma yeroo darbe isinitti hime bakka kanarra yoon tuqe footoo bilbila kiyyarra jiran naaf fida. Anarra viidiyoodhaan hojjechuu barbaada waan ta'eef viidiyoo kiyyaan hin filadha jechuudha. Anamma viidiyoon kiyya filadhe jalqabarra jiru waan ta'eef viidiyoo kiyya sadanuu yeroo tokkodha. Ani viidiyoo sadiin qopheesse sadanuu yeroo tokko galchuun barbaade akkasumatti sadanuun akkasitti tuqee sadanuu galchuu nan danda'a. Tokko tokko yoon galchuu barbaades akkuma yeroo darbe tokko tokkoon galchuu nan danda'a. Sana booda maalan jedhaani jala kanarraa HD isa jedhu kana filadheen add jedhaan jechuudha. Sana booda kunoo viidiyoon kiyya sadan isaaniiyyuu dhufaniiti naa galanii jiru jechuudha. Amma maalan godhaa inni jalqaba viidiyoo keessan edit gochuu osoo hin jalqabiin dura viidiyoo keessan reeshoo isaa filachuudha akkuma yeroo darbe isinitti hime. Kanaaf reeshoo filachuudhaaf jala kanarraa dhufee tanan reeshoo isaa nan filadha jechuudha. Viidiyoo kiyyaaf anarraa YouTube fan hojjechaa jira waan ta'eef kunoo jala kanarraa bakka kanarra tuqee reeshoo isaa nan filadha jechuudha. Bakka kanarra tuqeen sana booda isaan kana keessa reeshoon ani har'a YouTube'dhaaf itti fayyadamu 16:9 isaan filadha jechuudha. Yeroo hundumayyuu kana isinitti himu wanti isin dagachuu hin qabne viidiyoo keessanis yeroo waraabdan YouTube'dhaaf waraabduu ta'e bilbila keessan kaameraa isaa ciibsaatii waraabaa bilbilaan fayyadamtu ta'e jechuudha. Kaameraas yoo ta'e akkasuma ciibsaatii waraabaa TikTok yookaan immoo wantoota akkasii fayyadamtu yoo ta'e immoo bilbila keessan naabbiidhaan waraabdu reeshoon isaas asirraa akkuma argaa jirtan naabbiidhaan jira jechuudha. 9:16 jira. Kan YouTube garuu 16:9dha. Ani viidiyoo kiyya ciibsee waraabe waan ta'eef reeshoon kiyya isuma ture. Sana booda maalan jedhaani ergaan reeshoo kana fudhadhee mallattoo raayitii kana tuqeetanan itti seena jechuudha. Sana booda inni jalqabaa viidiyoo kiyya bakka inni kututti kutee bakka inni irraa itti dabalu yoo jiraates immoo ittiin dabala jechuudha. Na hordofaa. Tole viidiyoo keenya amma bakka kunnutti kunirraa bakka itti dabaluu qabnus itti daballeerra. Amma immoo viidiyoo keenya tokko tokkoon tuqeetanan sagalee duubarraan jiru nan balleessa jechuudha. Sana booda erganas dhufee booda radas noise jedhu kana tuqeetanan kan hunduma isaayyuu akkasittiin oonii godha jechuudha. Kan isa kanas maaliif sagaleen duubarra jiru nama jeequu hin qabu yookaan immoo nama xiqqooshi nama jeeqa yeroo duubarraash wanta akkasii dhaga'amu jechuudha. Kanaaf isaaf yeroo darbes argisiiseen ture waan ta'eef akkas gootanii kan hundaayyuu akkasitti ni bantu jechuudha. Amma erga isa kana sirreeffanneen booda amma gara hojii keenya isa jalqabaatti seenuuf jira. Hojii keenya isa jalqabaatti seenuudhaaf inni jalqabaa maalidha? Baakgiraawundii remove gochuu qabna. Baakgiraawundii viidiyoo keenya jechuudha. Baakgiraawundii remove gochuudhaaf immoo jala kanarraa erga dhufneen booda viidiyicha jalqabanii tuqna akkasitti. Erga viidiyocha irratti wanti adiin akkasitti nu ba'e yookaan immoo tuquu keenya arganuuf ibseen booda jala kanarraa xiqqoo yeroo akkan harkisne jala kanarraa remove BJ kan jedhu jira yookaan immoo remove background jechuudha. Kuni gabaa jedhaan BJ ta'e sana booda isa yeroo akkasitti tuqnu jala kanarraa wantoota sadii nu fida. Kiroomakiin yeroo baay'ee namoota viidiyoon duubni isaa gariin iskiriinii ta'eef kiroomaakii yoo fayyadamtan gaariidha. Garuu isa kanarraa yookaan immoo viidiyoo namaarraa yoo asumaan auto removal isa jedhu kana yoo tuqtaniyyuu inni gaariidha jedheen yaada. Kanaaf isa kana tuqtanii
keessaa maal gootu jechuudha. Auto removal isa jedhu kana tuqxanii remove gootu jechuudha. Inni kun inni lammaffaarra jiru kun immoo osoo isinitti miin hin darbu. Inni kun akkasumatti tuqxanii ofii keessaniif harkaan harkistanii akka balleessitaniifidha. Garuu inni baay'ee filatamaa miti. Kanaaf amma maalan godha jechuudhaani auto remove hin jedhaan jechuudha. Kun amma background duuba isaarraa balleesseeti gurraacha ta'ee jira. Garuu background isaa akkasii ta'uuf viidiyoo keenya jalqaba yeroo waraabnu background isaa bakka qulqulluu ta'etti adii duubni isaa adii yookaan immoo kanan amma akkani fayyadamee giree yookaan immoo giriinii yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Giriinii duubarraan fooxaa giriinii yoo argattanii isa fayyadamtan baay'ee gaariidha jedheen yaada. Isinillee wanta akkasii fayyadamuuf yaala. Yoo dhabdan garuu background dhuma akkasii illee fayyadamuu dandeessu. Osoo duubni isaa giriinii ta'e duuba kiyya mataa kiyyarraa wantoonni adiin akkas mul'atan illee hin mul'atan tureyyuu jechuudha. Isinillee akkasuma godha. Yeroo waraabdanis viidiyoo keessan duubarraa irraa siqaati girgiddaa irratti baay'ee ittiin maxxaniin irraa siqaati waraaba. Sana booda erga isa kana gooneen booda backgroundii duubarra galfattan argachuudhaaf kan hunduma isaallee haala kanaan balleesseen jiranii. Backgroundii duuba isaarraa argachuudhaaf immoo isinittan argisiisa. Backgroundii fi gradient effect argachuudhaaf telegiraamii keessan irra deemtanii bakka search irratti Daanii Multimedia jettanii yeroo search gootan jalqabarra kan isinii dhufu Daanii Multimedia kan jedhu kana isanii tuqxu. Subscribe 96 ol qabaman viidiyoo kana waraabutti yeroo isaa keessa dhuftan bakka kanarraa istuudiyoowwan akkas babbareedan baay'eetu jira. Kana nan asirraa isiniif kaa'ee istuudiyoowwan kana keessaa filattanii kan barbaadan buufattanii viidiyoo keessan background godhachuu dandeessu. Akkasumas immoo gradient effect kanan amma isinitti argisiisullee argachuudhaaf asumaan asirra dhuftanii asirraa ni buufattu jechuudha. Kunoo isallee baay'een asirraa kaa'ee naannoo 25 oliitidha. Akkasumas immoo background naannoo 19 oliin asirraa kaa'ee waan ta'eef isa kana asirraa dhuftanii buufattu. Background duuba viidiyoo keenyaarra galu erga qopheeffanneen booda inni jalqabaa kan nuti goonu maalidha? Dhufnee jala kanarraa background irra galfachuudha. Osoo dhuma viidiyoon tuqiin jala kanarraa kunoo background kan jedhu jira. Isa ni tuqna. Yeroo isa tuqnu filannoowwan sadii nuuf fida. Filannoowwan sadan keessaa inni kun inni jalqabarra jiru kun maalidha? Bilarii gochuudha. Viidiyoo keessan duubarratti akkuma jiruun bilarii gochuudhaan viidiyoo keessan ofuma isaatii duubarraan akka mul'atu gochuudha jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo maalidha? Inni itti aanee jiru immoo image kan jedhudha. Imeejiin inni kun jechuudha. Amma kanan isinitti argisiisudha. Inni jalqabarra jiru kalariidha. Kalariin immoo asumarraa kalariiwwan inni fidu keessaa kan barbaanne filannee duuba viidiyoo keenyaa godhachuu barbaanne kalariiwwan akkasiillee nu fida jechuudha. Isaan kana fayyadamuu dandeenya. Kalariiwwan kana keessaa kan barbaanne filannee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Namoonni kalarii fayyadamuu barbaadanii an amma kalarii isin barbaadu waan ta'eef maaliif ani kan biraatidha kanarraa isinitti argisiisuudhaaf jiru. Kanaaf isa argachuudhaaf maalan godha? Jala kanarra dhufee image kan jedhu kana nan tuqa. Sana booda image ergan tuqeen booda jala kanarraa maaltu jira? Kunoo bakka kanarra jechuudha. Mallattoon image jira. Yeroo isa tuqxan haala kanaan isin galcha. Isa kana keessaa kan barbaadan background godhatu jechuudha. Background qopheeffattanii jira. Sana booda maalan godha? Viidiyoo kiyyaa bakka barbaadarraa butii tanaan kaawwadha jechuudha. Sana booda hunduma isaarraa akkanaa ta'uuf kan biraa akka hin galchiniif jechuudha. Apply all kan jedhu gootaniit viidiyoo keessan hundumarra akkasiin taa'u gootu jechuudha. Kunoo amma viidiyoo kiyya hundumarra taa'ee jira jechuudha. Viidiyoo kiyya bakka wanta sirreessuu qabu yoo jiraate akkasitti nan sirreeffadha jechuudha. Akkasitti godhee tanan sirreeffadha. Kun amma background haala kanaan galfadheen jira jechuudha. Kun haala kanaan background isaa sirreesseen jira. Amma taanee kan jiru maal goona? Studio akkas bareedu keessa jirra. Amma immoo kan nuuf maalidha jechuudha. Maayikiitu nuuf jechuudha. Maayikicha godhachuudhaaf immoo asumaan overlay godhna jechuudha. Overlay jechuun viidiyoo yookaan immoo suuraa kan biraa daballee viidiyoo jalqaba galchin irratti kan biraa daballee galfachuudhaan viidiyoo keenya bareechuu yookaan immoo akka barbaadetti ibsachuu kan dandeenyudha. Overlay isaadha. Sana booda overlay kan jedhu erga tuqneen booda jala kanarraa maaltu jira? Add overlay kan jedhutu jira. Dabalataan kan nu dhufu jechuudha. Isaanii tuqna. Yeroo isa tuqne gaalaarii keenya keessa nu galcha. Gaalaarii keenya keessa immoo maayikii qopheeffanne yookaan immoo maayikii kana ni galfanna. Maayikii kana namoonni barbaadan maayikicha Telegram channel kiyya irra isinii kaa'een jira waan ta'eef achirraa deemaatii buufadhaa isallee. Sana booda maal goona jechuudha?
viidiyoo keenya amma dhumaarratti ni goona jechuudha. Jala kanarraa overlay isa goone kana tuqneet amma dhumaatti ni goona jechuudha. Sana booda maal goona remove background gochuu qabna. Kanaaf remove bg isa jedhu kanan duraan isinitti argisanii tuqna. Sana booda chroma key isa jedhu kana ni tuqna. Sana booda mallattoo o kana finne mallattoo green irra yeroo goonu maayikii qofatu nu hafe jechuudha. Kun amma maayikii qofatu nu hafe maayikii kana gaa amma bakka barbaanne irra finne kaawwanna. Xiqqoo shakkanii bukkiitti naanna'uus ni goona. Maaliif sirriitti maayikii sirriitti akka ta'uuf jechuudha. Sana booda bakka haala kanaan adjust goona shi bakka barbaadanitti guddistanii xiqqeessitanii haala kanaan maayikii keessan ni godhatu jechuudha. Kun amma maayikii kiyya godhadheen jira. Yaa maayikii kiyya godhadheen jira. Overlay asumaan isinitti argisiiseen jira. Amma kan nuuf maalidha gradient effect godhachuudha jechuudha. Gradient effectiin immoo dabalataan sirriitti viidiyoo keenya bareecha. Isas godhachuudhaaf asumaan overlaydha kan nuti fayyadamnu. Overlay asumaan isinitti himaan jira waa'ee overlaydha. Overlay isa jedhu kanan tuqna. Sana booda add overlay kan jedhu dabalataan ni tuqna. Add overlay isa jedhu kana yeroo tuqnu immoo gaalaarii keenya keessa nu galcha. Gaalaarii keenya keessa erga galleen booda gradient effect asirraa qopheeffattan yookaan immoo kan filattan fiddanii isin achitti ni galfattu. Ani isa kanan filadhe keessa kanan filadhe nan galcha waan ta'eef jechuudha. Sana booda maal gootu adeettuuni. Erga ariyettaniin booda guutummaa iskiriinii akka inni ta'u gootu. Erga isa gootanii booda amma maal gootu ni harkistanii gara dhumaatti isa select gootanii amma dhumaatti ni harkistu jechuudha. Erga amma dhumaatti gootaniin booda jala kanarraa isaan kana ni harkistu. Select erga gootaniin booda jechuudha. Erga dhumarra erga deemtanii dhumarras ta'uu danda'a kan keessan gidduutti dhufuu danda'a kan kiyya dhumarra jira waan ta'eef max isa jedhu kana ni tuqna. Mask isa jedhu kana erga tuqxaniin booda bakka kanarraa akkasitti isiniif bana. Isaan keessaa horizontal isa jedhu kana ni tuqxu. Horizontal isa jedhu kana ni tuqxu. Yeroo horizontal isa jedhu kana tuqxan kun bakka lamatti rameeti asolee ba'eera jechuudha. Amma garuu ani akka gadinaa dhufuun barbaada jalarraa nan godhachuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha. Jala kanarraa invert isa jedhu kana ni tuqxu. Yeroo tuqxan kun amma akkasitti gadi dhufa jechuudha. Kana xiqqoo gadi butuu barbaadan akkasitti tuqxanii gadi butuu dandeessu mallattoo o fakkaatu sana tuqxanii jechuudha. Amma immoo akka inni sirriitti bareeduuf immoo mallattoo xiyya adii fakkaatu kana wayii yeroo akkas qabdanii gad harkistan kun gara duubaattis gara jalaattis gadi dhufa jechuudha. Xiqqoo shamma akka gadi isinii siquu barbaadan ammallee mallattoo o fakkaatu sana yookaan immoo gubbaarraan mallattoo bicaa wayii kan ofirraa qabdu tuqxanii akkas gad harkifachuu dandeessu. Sirriitti akka inni mul'atuuf jechuudha. Yaa bakka amma akkasitti viidiyoon keenya baay'ee bareeda jechuudha. Kun gradient effect akkasii ofirraa qaba. Maayikii qaba. Istuudiyoo bareedaa akkasii qaba. Viidiyoon keenya baay'ee bareeda jechuudha. Har'aaf viidiyoon ani isinii qabadeen dhufe isa kana fakkaata. Viidiyoo har'aarraa namoonni baay'een akka baratan abdiin qaba. Yeroo itti aanuttis immoo barnoota kan biraatii fi viidiyoo kan biraatiin isinii dhufu. Viidiyoo har'aarraa barattanii namoonni subscribe nan godhin jirtan subscribe na gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Akkasumas immoo yeroo itti aanutti viidiyoon ani gadhiisu akka isin bira qaqqabu mallattoo notification on gochuudhaan akka isin qaqqabu gochuu dandeessu. Ammasitti turtii gaarii.